Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma matarraa oduu sin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad warra torbaan lamaatti 4 kiiloo gallee ristii abbaa kennaa fudhanna jedhan hin milkoofne jedhani. Godina Baalee Bahaa Aanaa Sawweenaa bulchiinsa magaalaa Ardaa Galmaa keessatti kan argamu manni barumsaa sadarkaa lammaffaadhaaf ijaaramee osoo hin xumuramin addaan citee jedhu jiraattonni. Uummanni Itoophiyaa miliyoona 86 hiyyummaa keessa jiraachuu gabaasni haaraan ba'e mul'ise. Oduu kenna ibaatiin Suudaanitti dubartoonni loltoota humna addaan gudeedaman hedduun of ajjeesanii. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad warra torbaan lamaatti 4 kiiloo gallee ristii abbaa kennaa fudhanna jedhan hin milkoofne jedhani. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee sadaffaa baroojii afuraffaa waggaa jaaffaa bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad argamanitti har'a onkololeessa 31 bara 2024 adeemsifatee jira. Dabalataa gabaasa kana Xuubaa Bunee akkittaa nutti dhiyeessiti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad warra torbaan lamatti 4 kiiloo gallee ristii abbaa keenyaa fudhanna jedhan hin milkooyne jedhan. Manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee sadaffaa bara hojii afuraffaa waggaa jaaffaa bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad argamanitti har'a onkololeessa 31 bara 2024 adeemsisee jira. Yaa'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa, diinagdee, nageenyaa, marii biyyaalessaa fi haqa ce'umsaa haasaa pirezidaantiin Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee fulbaana 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasisan imaammata fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa hidhaa murtee seeraa malee misooma kooriidarii mirgoota lammiilee qaala'insa jireenyaa carraalee hojii uumuu fi kanneen biroo irratti gaafilee kaasanii jiru. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gaafilee mana maree bakka bu'oota irraa ka'aniif deebii kennanii jiru. Gaafilee miseensota paarlaamaa irraa ka'aniif ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad deebii laatanii jiru. Deebiiwwan ministeerri muummee Abiy Ahmad laatan keessaa guddina diinagdee GDP harka 8.1 milkeessuu fi kuni biyyoota Afrikaa guddina ariifachiisaa galmeessaa jiran keessaa Itoophiyaa tokko taasisa jedhan. Bara kana guddina diinagdee dhibbantaa 8.4 galmeessuuf karoorfachuu kan himan ministeerri muummee dameen qonnaa guddina harka 6.1 argamsiisa jedhamee eegama jedhan. Ministeerri muummee sharafa alaa buna irraa argameen bara darbee doolaara biliyoona 1.4 kan argame yoo ta'u barana immoo doolaara biliyoona 2tu eegama jedhan. Oomisha bunaatiin Itoophiyaa addunyaarraa Biraazilii fi Veetinaamitti aantee sadaffaadha kan jedhan ministeerri muummee bara kana ammoo Biraazilitti aanuuf hojjanna jechuun ibsan. Bara kana projektoonni 72 hojii eegaluu ibsuun warshaaleen 15 teeknooloojii irratti warshaaleen 41 nyaataa fi dhugaatii irratti akkasuma warshaalee humna waraanaa walqabatan 3 hojii eegaluu ibsan. Damee indastiriitiin bara kana guddina dhibbantaa 12.8 galmeessuuf akka karoorsan ibsuun rakkooleen ibsaa teleekoomii baankii dhiyeessii lafaa fi hojimaataa walqabatanii jiran furamaa jiraachuu himanii jiru. Dameen tajaajilaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhibbantaa 7.1 akka guddatu eegaa jiraachuu kan ibsan ministeerri muummee Itoophiyaa. Fakkeenyaaf daandii qilleensa Itoophiyaa bittaa xiyyaarotaa 124 ajajee eegaa jira jedhan. Buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa waggaa tokkotti imaltoota miliyoona 50 ol keessummeessu gara imaltoota miliyoona 130 olii akka keessummeessuuf hojjetamaa jiraachuu eeruun buufata xiyyaaraa Afrikaa irraa guddaa ta'ee fi buufata xiyyaaraa amma jiruun daandii baaburaatiin wal qunnamu ijaaruuf qorannoon xumuramee jiraachuu ibsan. Ji'oota 3 darbanitti galiin birrii biliyoona 170 walitti qabamuu kan ibsan muummichi ministeeraa. Kuufamni mallaqaa Itoophiyaan qabdu ji'oota 3 darbanitti dhibbantaa 161 guddachuu eeran. Idaan biyya alaa Itoophiyaa irra jiru yeroo ammaa dhibbantaa 13.7tti gadi bu'u himuun waggoota itti aananitti dhibbantaa 10 gaditti gadi buusuuf hojjanna jedhan. Waggoota 6 darbanitti Itoophiyaan idaa doolaaraa biliyoona 13 kafaluus ibsan. Gaafilee qaala'insi jireenyaa itti ka'eefis deebii laataniin dhimma qaala'insi jireenyaa dhimma addunyaa qormaataa jiru ta'uu ibsan. Furmaanni isaa immoo oomisha baay'inaan oomishuu fi sirna daldalaa ammayyeessuudha jedhan. Lammiilee jireenya gadi aanaa keessa jiran deeggaruuf baajanni birrii
biliyoona 300 hanga 400 ramadamuus ibsaniiru. Kuufamni qabeenya baankiiwwanii yeroo ammaa birrii tiriliyoona 3.5 ga'uu kan ibsan ministeerri muummee Itoophiyaa baankonni ammoo 32 gahuu fi maamiltoonni miliyoona 50 mobaayil baankii fayyadamaa jiru jedhan. Imaammata fooyya'insa diinagdee hojiirra ooleen investimentiin ala harka 6.4 guddatee jira jedhan. Dhimma nageenya waliin wal qabatee deebisaniin warra torban lamatti 4 kiiloo gallee ristii abbaa keenya fudhanna jedhan hin milkooyne jedhan. Qaamni qabsoo hidhannootiin aangootti dhufee biyya jijjiiree hin jirus jechuun ibsaniiru. Godina Baalee Bahaa Aanaa Sawweenaa bulchiinsa magaalaa Ardaa Galmaa keessatti kan argamu manni barumsaa sadarkaa lammaffaadhaaf ijaaramee osoo hin xumuramin addaan citee jedhu jiraattonni. Manni barumsaa kun yeroo ammaa kana deebi'ee jiguudhaaf sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuus dubbatanii jiru. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Baalee Bahaa Aanaa Sawweenaa bulchiinsa magaalaa Ardaa Galmaa keessatti kan argamu manni barumsaa sadarkaa lammaffaaf ijaarame osoo hin xumuramin addaan cite jedhu jiraattonni. Manni barumsaa kun yeroo ammaa kana deebi'ee jiguudhaaf sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuus dubbatanii jiru. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yeroo ammaa kana mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti barachaa jiru jedhan jiraattonni. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kanatti ammoo hanqina dareerraa kan ka'e daree tokko keessatti barattoota 90 hanga 110tti walirra ta'anii barataa jiraachuun dubbatamaa jira. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa waggaa 5 osoo hin xumuramin addaan cite kun yeroo ammaa kana iddoo itti balfagatan ta'e mul'ataa jira jechuun maddeen himanii jiru. Wanti nutti dubbatamu waa'ee qulqullina barnootaati. Wanti lafarra jiraatu ammoo faallaa qulqullina barnootaati waan ta'eef dubbachuufis ta'e jallisuudhaaf rakkoo nutti ta'ee jira kan jedhan ammoo barsiisota mana barumsaa Aanaa Sawweenaa sadarkaa lammaffaa barsiisanidha. Uummanni keenya ilmaan isaanii barsiisanii iddoo gaarii gaanii akka isaan tajaajilan arguu barbaadan kan jedhan barsiistonni kun immoo iddoo qulqullina barnootaa fi manni barnootaa hin jirretti hin yaadamu jedhanii jiru. Uummanni furmaata tantamaa waan barbaadaniif qaamni dhimmi ilaallatu yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kanaaf fala kaa'uu akka qabus dhaamanii jiru. Uummanni Itoophiyaa miliyoona 86 hiyyummaa keessa jiraachuu gabaasni haaraan bahe mul'ise. Dhaabbanni Multidimensional Poverty Index yookaan MPI jedhamuu fi akkasuma walta'iinsa sagantaa misoomaa dhaabbataa mootummoota gamtoomanii fi Yuunivarsiitii Oxforditti qophaa'e uummanni biliyoona 1.1 ta'u addunyaa guututti hiyyummaa bifa adda addaan ibsamu keessa akka jiru Itoophiyaan biyyoota uummata hedduu hiyyummaa keessa jiraatu qabaachuu isiitiin sadaffaa ta'uu beeksisee jira. Guutuu gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Uummanni Itoophiyaa miliyoona 86 hiyyummaa keessa jiraachuu gabaasni haaraan bahe mul'ise. Dhaabbanni Multidimensional Poverty Index yookaan MPI jedhamuu fi walta'iinsa sagantaa misoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Yuunivarsiitii Oxfordiin qophaa'e uummanni biliyoona 1.1 ta'u addunyaa guututti hiyyummaa bifa adda addaan ibsamu keessa akka jiru Itoophiyaanis biyyoota uummata hedduu hiyyummaa keessa jirtu qabaachuun sadaffaa ta'uudhaan beeksisee jira. Gabaasichi hiyyummaa kallattii hedduun kan ilaale yoo ta'u ummata biliyoona 1.1 guutuu addunyaa irratti hiyyummaa keessa jiran keessaa miliyoona 553 yookaan immoo 48.2 kan qabu biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessa jiraatan jedhee jira. Addunyaa irratti biyyoonni ummata hiyyeessaa yookaan hedduu qabaachuudhaan sadarkaa 1-5 qabatan Indiyaa, Paakistaan, Itoophiyaa, Naayijeeriyaa fi Riippaabilik Dimokiraatis Koongoo jedhuudhaan gabaasee jira. Indiyaan biyya ummataa biliyoona 1.4 qabaachuudhaan addunyaarraa adda duree taate ummata hiyyummaa keessa jiru immoo miliyoona 234 ta'an qabaachuudhaan tokkoffaadha jedhamte. Lammaffaa irratti kan argamtu Paakistaaniin ummata biyyattii keessaa biliyoona 96 kan ta'an hiyyummaa keessa jiraachuusaa ibsitee jirti. Biyyi gaafa Afrikaa ummata biliyoona 120 qabdu waraana waliinii keessa jirtu Itoophiyaan ammoo ummata isii keessaa miliyoonni 86 yookaan dhibbeentaan 68.8 hiyyummaa keessa jiru. Naayijeeriyaan ummata qabdu keessaa miliyoona 74, Dimokiraatis Riippaabilik Koongoon ammoo miliyoona 66 hiyyummaa keessa jiraachuu gabaasichi ibsee jira. Oduu kenna ibaatiin Suudaanitti dubartoonni loltoota humna addaan gudeedaman hedduun of ajjeesanii. Sudaan bulchiinsa Gaziraa keessatti dubartoonni loltoota humna addaa RSF'tiin gudeedamuu hedduu of ajjeesuu
dhaabbileen mirgaa namummaa fi aktiivistoonni ibsanii jiru. Guutuu gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Sudaanitti dubartoonni loltoota humna addaan gudeedaman hedduun of ajjeesanii. Sudaan bulchiinsa Gaziiraa keessatti dubartoonni loltoota humna addaa yookaan RSF'tiin gudeedaman hedduun of ajjeesuu dhaabbileen mirga namummaa fi aktiivistoonni ibsan. Oduun kun kan dhagahame gabaasni United Nation hidhattoonni humna addaa RSF ajjechaa jumlaa dabalatee yakkoota garaagaraa raawwatu jedhee torbee darbee erga bahee boodadha. Dhaabbanni mirga namummaadhaaf falmu tokko dubartoonni 6 sababa humna RSF irraa deddeebiidhaan isaan gudeedee fi lubbuun isaanii baasuudhaaf yaadaa akka jiran dubartootarraa odeeffachuu BBC'tti himee jira. Lolli humnoota RSF fi humna waraanaa Sudaan gidduutti gaggeeffamaa jiru lubbuu lammiilee hedduu galaafachuu bira darbee yakkoonni garaagaraas akka raawwataman balbala banee jiraas jedhu. Lolli humnoota RSF fi humna waraanaa Sudaan gidduutti gaggeeffamaa jiru lubbuu lammiilee hedduu galaafachuu bira darbee yakkoonni garaagaraa biraas akka raawwatamuuf balbala banee jira. Humnoonni RSF bulchiinsa Gaziiraa keessatti bifa haaraadhaan saamicha namoota nagaa ajjeesuu fi gudeeddii kan eegalan dhiyeenya kana qondaalli waraanaa RSF naannicha to'atee ture ganee mootummaatti dabalamu hordofeeti jedhanii jiru. Qondaalli waraanaa olaanaa RSF mootummaa biyyattiitti dabalame Abukaayikaa Alqaalaa jedhama. RSF naannoo Abukaayikaan to'ataa ture irratti aloo ba'uu eegale. Namoonni isaaniin morman saamaa ajjeesaa fi dubartootaa fi shamarran xixiqqoo gudeedaa turan jechuudhaan BBC'tti kan himte hooggantuu dhaabbata Strategy Institute for Human in the Horn of Africa yookaan sahaa kan taate Haala Alkaaribaadha. Bulchiinsa Gaziiraa keessatti torbee darbee qofa dubartoonni 3 sababa gudeeddiif of ajjeesuu dubbatti. Isaan keessaa tokko loltoota RSF'tiin abbaa fi obboleessa ishee duratti gudeedamuu himtee jirti. Gama biraatiin reeffi namoota hidhattoota RSF'tiin ajjeefamanii jedhamanii hedduun isaa pilaastikaan maramee miidiyaa hawaasaa gubbaatti hedduu qoodamaa ture. Bulchiinsa Gaziiraa keessatti aktiivistii kan taatee fi nageenya iseetiif jecha maqaan akka dhahamuu hin barbaanne BBC'tti dubbatte. Dubartoota humna RSF'tiin erga gudeedamanii booda of ajjeesaa akka jiran dubbatti. Ergaa karaa WhatsApp'tiin qoodamaa ture. Dubartiin tokko obboleettii ishee loltoota RSF'tiin erga gudeedamtee boodaa fi of ajjeesuu fi humnoota RSF obboloota ishee 5 fi firoottan ishee biroo jala ajjeesuun qoodaa turuu ishee argeera jechuun BBC'tti himtee jirti. Ergaa karaa WhatsApp'tiin qoodamaa tureen dubartiin tokko obboleettiin ishee loltoota RSF'tiin erga gudeedamtee booda of ajjeesuu ishee fi humnoonni RSF akkasuma obboleeyyan ishee 5 fi firoottan isii biroo jala ajjeesuu qoodaa turuu ishee arge jechuun BBC'tti himtee jirti. Gabaasni United Nation dhiyeenya kana baasee akka ibsutti hidhattoonni RSF ijoollee waggaa 8 hanga maanguddoo ganna 75 irraa haleellaa raawwachuu ifa godhee jira. Dubbii himaa RSF kan ta'e Nazir Said garuu gabaasni United Nation dhugarraa kan fagaate ta'uu BBC'tti himee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jecha Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa share subscribe like gochuudhaan uummata biraan ga'a.